السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورتبطوتا وخوجمتوتا تشاينا لجنكسن شو كسو بيجي أبو خالد اف بي أبشالون ده سما غيرتان أكما وادا سينتي أرانتنا فيديو تكسين في قديسيتين توري أماس فيديو تنما وان سني تمر تسوني تمر سيراتين كبيسين دو إن شاء الله guutuu siititti akkaataa feesbuukiin keessa dhugaa mallattoo shananiin arreessin jechuun gootan bakki tun yoonii fi feesbuuka kiyya argaleetiin isin garsiisa inshaallah hangaduma feesbuukni kiyya kana akkanatti gara galtan as tuwita settingi tuwita asirratti eega waan hin godhaa jee isa kana fixxanii xumurtan booda isa lammaffaa kana as tuwitanii filattan isa tokkoffaa filattu feesbuukni kayyoo akkana raayitiin qabaatiin ni agartanii borofaayila kayya yoo akkana borofaayila hin qabaatiin takkaawoo raayitii kana hin qabaatiin feesbuukni kaysan dogoggora guddaa kayseera takkaawoo rakkoo gidduu abbaan fedhe sirra cabsuu danda'a abbaan fedhe akka fedhes godhuu danda'a si duubaa seenuu danda'a namni to'achuu danda'a laazim paaswordii kana asirratti guutanii cheeka guutuutan raayitii kana godhachuu qaba eegaa sanii if duubaan isin deebi'amee isa akka kanan ta'iniin isin garsiisame isa akka kanan ta'in feesbuukni keessa yoo akkasuni jiraate akkana godhuun dirqama isa akka kanan ta'iniin isin garsiisa inshaallah isaan akkas gooneettan laal asirratti inshaallah ta'u fikaa isinis otomaatik bakka jiru kana okkee raggootan isa kanarratti asirra guutama yoo raqama irratti akkaanii fi naaf ergamu barbaadde asirra guutta asiin kontiinuu gootee keessa deebite jechuudha yoonii fi guutamee jiraate feesbuuka isa biraa kiyya ka biraa isin garsiisa inshaallah feesbuuka isa lammaffaadha kanaan feesbuukni kunis kiyya asirraan isin galchan egasii settingiidha settingi dambiraayis egasii settingiidha dhiifama okay hoggaanii fi settingi filattan inni kun hin guutamne beekadhu isa kana jawaala kanarratti isa kana laal shuf waanii shanan arra isin barsiise kana takka illee hin guunne jechuudha hin guunne if duubaan deebi'a asirrattiin isin galcha isa tokkoffaa filattu shuf inni reefuu raayitiidha qaba inni kun ammoo mallattoo raajiiti shuf haala kanaan amma feesbuukni kiyya kalaas rakkoo guddoo keessa jira jechuudha amma borofaayilii kiyya kana jira ammumaan isin garsiisa akkanuma na eeggadha asumaan keessaa baatee asumaan filatta asirra filatta laal borofaayiliin cheekaabbii kana filattoo isa tokkoffaatiin guutaa kontiinuun godha animee akkanumaan itti fufeetiin inshaallah isin garsiisa akkanumattiin inshaallah isin garsiiseetuma fixa an kiyya irra deebi'ee waan hin hojjechuu barbaaduuf akkaan irra isin hin jeegootan inshaallah isin akkana nikesti gootan akkana goote nikesti goota isa ta'uu dafaanas nikesti goota eenyuun naqonnamuu danda'u akkanatti inshaallah akkanatti itti fuffaga yaanii kun yaad fireendi warra na gaafate asumaan akkana godha okkeen godha akkanumatti shuf ani gana waan irra deebi'ee guuttachuu barbaaduuf isin akkaan ganama kana isin hin jegootanii akkana goota isaaf rafaallee akkanuma guuttee akkanatti guutte inshaallah an ganaan irra deebi'ee hojjedha waan hin ta'eef akka ganama kana isin hin jegootan inshaallah amma if duubaan isin deebisee isin garsiisa gaa asirratti inshaallah takkaffaa kanaa filadhaa akkuma harkaa jirtan kun borofaayilii kiyya raayitii naa godhatee jira eenyu tanaan irra seenuu hin danda'u jechuudha akkanatti yoo raayitii godhe hedduu takka das nama ja'a waan hedduu takka bareedaati inshaallah akkana gochuun dagatinaa isin hin jaa inshaallah yoo chaayinaala kiyyaaf haara taatan chaayinaala ciniqsan shaa'u sabskiraayib notifikashin mallattoo walirra kachuun dagatinaa asumaan fiidiyoo babbareedduu garaagaraa chaayinaala kiyya harkachuu ni dandeessanii gama chaayinaala kiyyaa yoo isin fide inshaallah chaayinaala ciniqsan shaa'u
chaayinaala kiyya kuni asirratti kuno akkuma argaa jirtan fiidiyoo 52 gadhiisee jira. Mallattoo fiidiyoo ijoo kanarratti maqaan chaayinaala kiyya Cinaaqsan Show fiidiyoo kanarratti dabarsitu. Asirratti waan garaagaraa barachuu danda'e seenaa garaagaraa waan garaagaraa hedduudhaan gadhiisee dalagee jira. Inshaallah seenaalee garaagaraati ammaan duratti waa'ee barumsaa gadi hin dhiifne seenaalee eebbisuu waan akkasii jira. Inshaallah hanga dhumaatti waliin dhufna. Gama beejii kiyyaatti inshaallah yoon isin fidees beejii kiyyaa inshaallah akkuma argaa jirtaniin Abu Khaalidiin akkanatti isinii dhufa inshaallah kunoo. Beejii keenyaaf yoo haaraa taatan laayik gochuun dagatinaa asumaan gama fiidichaatti waan hin gadhiisee irratti jira inshaallah. Beejii kiyya irratti fiidiyoo garaagaraa waa'ee seenaa ammaan duratti ani dalagee taniin ani fiidiyaa gadhiisee kunoo argaa jirtan waan ani dalagee hundis inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.